Ashama daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kamni gaafa jirtu irra qophii isiniif qabannee dhufnee jirra jechuudha. Qophiin kun kan waa'ee akkasuma PDF fiilee garaagaraa proposaalii fi wantoota isin barbaachisan hedduu telegiraamii keenya irratti irra deddeebiidhaan nu gaafachaa turtanidha jechuudha. Arrammoo isaan jechuudha irra deddeebiidhaan osoo hin taane akkaataa ittiin argattan jechuudha. Kanaaf garuu ani forward godhuurra jechuudha. Isin yeroo gabaabatti yoo argattan bareedaadha jedheen abdadha jechuudha. Kanaaf asirratti yeroo na gaafatan kana jechuudha natti mufattan jedheen abdadha. Maaliif gaafii na gaafattanii wantoota PDF barbaadan proposaalaa fi wantoota garaagaraa haa barbaadan yeroo dheeraa booda kan argattan yoo taate hedduu namatti mufattan na fakkaata jechuudha. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti osoo anas hin gaafatin karaa ittiin argachuu dandeessan channelii kiyya keessaas ta'uu danda'a channeliiwwan biraa keessattis akkaataa ittiin argachuu dandeessan isin agarsiisuu barbaada jechuudha. Kanaaf jalqabam akkaataa ittiin hubannu keessaa inni dura yeroo akkanatti channela seennu faayil bakka jedhu kana seenuu dandeenya jechuudha jalqabam. Faayil bakka jedhu kana keessatti hedduun isaatu nu jira jechuudha. As keessaas argachuu dandeenya jechuudha. Karaawwan kanaanis PDF fi akkasumas wantoota garaagaraa argachuu dandeenya jechuudha. Faayil bakka jedhu kanarraanis jechuudha. Yeroo kana jechuudha bakka hedduurraa faayila kana keessaa argachuu dandeenya jechuudha. Appiiwwan akkasuma PDFiiwwan garaagaraatiin jechuudha. Karaa biraatiin immoo karaa ittiin viidiyoo illee argachuu dandeenyu jira jechuudha. Viidiyoo tiitoriyaalii ta'e irratti jechuudha. Liink bakka jedhu kana tuquudhaan tiitoriyaalii dabarsine hunda linkii isaatii wajjin kan isin fiduudha jechuudha. Kanaaf karaa kanaanis fayyadamuu dandeenya jedheen abdadha jechuudha. Karaan biraa karaa ittiin search jedhu kanarratti cuqaasuudhaan iddoo cuqaasa sadii qabu kana tuquudhaan search bakka jedhu kanarratti search tuquu qabna jechuudha. Yeroo kana wantoota nuti barbaadnu PDF haa ta'u wantoota nuti barbaaduudhaaf deemnu barreessina jechuudha. Fakkeenyaaf cost to jedhee yoon kan barreessu ta'e fakkeenyaaf cost and management to barbaaduudhaaf yeroo kana ni barreessa searching godha jechuudha. Yeroo search godhu akkuma asitti argitanitti 25 tunaaf jira jechuudha. Wantoota PDFiiwwan argachuu danda'u. Kanaaf gama olii fi gad tuqamu kana keessaa tuquudhaan ol deemuudhaan keessa barbaadna jechuudha. 6 7 8 jedha lakkaawaa deemaa jechuudha. Haga 25 cost and management hin jira jechuudha. Karaa biraatiin ammas kan biraatis yeroo search goonu jechuudha. Kan biraatis search goonee isin argisiisuu dandeenya. Fakkeenyaaf financial management jennee yookaan search goonu FM goone Kunooti akkuma argitan 37tu jira jechuudha. PDFiiwwan financial management wal qabatanii jechuudha. Yeroo kana daddabarsaa deemnu akkanatti argachuu dandeenya jechuudha. Haga 37tti keessaa filannee chapteriiwwan kam chapteriiwwan hidhamoo chapterii barbaannee barreessuu dandeenya jechuudha. Akkasuma search kanarratti wantoota barbaannee kan feene barreessuudhaaf kan qabnu ta'a jechuudha. Asuma irratti search bakka jedhu irratti barreeffama barreessuu qabna jechuudha. Kanaaf karaa kanaan fayyadamna. Karaa biraatiin proposaalii barbaadu yoo taates proposal jennee barreessina jechuudha. Yeroo proposal jennee barreessinu karaa ittiin nu fiduu keessaa tokko kana jechuudha. Proposaalii akkuma argitanitti channelii dhuunfaa ta'e qabna jechuudha. Asham News kan jedhudha jechuudha. Gama sanitti isin qajeelcha jechuudha. Yeroo search gootanii barbaadan kun akkuma argitan Asham Newsiin wantoota hedduu proposaalaa fi kitaabilee garaagaraa keessatti argachuu dandeessu. Akkasuma beeksisa hojii haaraallee keessa argachuu dandeessu jedhee isin argisiisa. Yeroo kana achi keessa seenuu dandeessu jechuudha. Achumaan namoonni ari'ataatan channelii Asham News jedhu kanas seentanii wantoota hedduu keessaa buufachuu dandeessu jechuudha. Kana PDFiiwwan garaagaraa hedduu keessaa argachuu dandeenya. Fakkeenyaaf business law jennee yoo kan barreessinu ta'e business law jennee barreessina jechuudha. Namoonni PDF business law barbaadan kanatti barreessitu search gootu jechuudha. Yeroo kana channelii kan koo keessatti hedduu isin fidaa jechuudha. Kanaaf haga 33 ta'an wantoota business law-dhaan wal qabatan nuuf fidaa jechuudha asirratti. Kunooti gaafiiwwan business law jedhan irrattis nuuf fidaa jira jechuudha. Akkasumas tutorial viidiyoolee nuuf fidaa jira jechuudha. Akkasumallee PDFiiwwan garaagaraatis akkasuma nuuf fidaa jechuudha. Nuti wanni tuquu qabnu wantoota oliif gad nu ajaju kana tuquu qabna jechuudha. FWD feene ka gadi tuqna yoo kan biraa barbaaduudhaaf deemne ka olii kana tuqna jechuudha. Akkasumatti nuuf ol deema jechuudha. Business law kan feene PDF keessaa baafachuu dandeenya jechuudha. Channelii kan koo qofa osoo hin taane channelii fedhe seentanii telegiraamiidhaan jechuudha. PDFiiwwan feetan kan waggaa fuulduraatis ta'e waggaa of booda deebitanii exit examiidhaaf qophaa'uudhaaf barbaadan irratti dubbisuu yoo barbaadan karaa saniinis laaluu dandeessu jechuudha. Karaa biraatiin immoo
yeroo search goonu jechuudha. Fakkeenyaaf gaafiiwwan questioniiwwan garaagaraa hedduutu jira jechuudha. Wantoonni nuti gad dhiifnu jechuudha. Gaafiiwwan ittiin hirmaattan egzaamiidhaaf ta'e akkasuma akka shaakaltan jechuudha. Fakkeenyaaf wantoota financial management irra wal qabatan keessaa dividend jennee yoo kan baafnu ta'e jechuudha. Waa'ee dividend irratti gaafiiwwan ittiin shaakaluu barbaannu keessaa yoo kan nuuf fidu ta'e karaawwan haala kanaan nuuf qopheessaa jiru. Wantoota 16tu jira jechuudha. Dividend irratti gaafiiwwan nu jajjabeessuu danda'an jennee abdannu jechuudha. Dividend irratti jechuudha. Kun akkuma argitan gaafiiwwan kana irratti shaakaluu dandeessu jechuudha. Gaafiiwwan haala kanaan answer question wajjin nuuf fida jechuudha. Akkasumas wanta kan shaakaliidhaaf baasee jira. Akkasumas tutorial video waa'ee dividend irrattis kan ibsa nuuf baasudha jechuudha. Yeroo iddoo search goonu kan irratti barreessinu jechuudha. Wanta nuti barbaanne san PDF isaa haa ta'u, gaafiiwwan isaa haa ta'u, tutorial isaa haa ta'u haala kanaan nuuf gaffida jechuudha. Kun akkuma argitan true false daanis ta'e gaafiiwwan dividend irratti hundaa'uun akkasuma questionii amount daanis ta'e nuuf fida jechuudha. Kanaaf Telegram yeroo seentan chaanaliiwwan keenya qofa osoo hin taane chaanaliiwwan feetan keessa seentanii chaanaliiwwan gruupii keessanis ta'uu danda'a jechuudha. Keessatti search gootanii iddoon isin argisiisan keessa tuquudhaan keessaa argachuu dandeessu jechuudha. Karaa gabaabaa iddoo search godhan kan irratti baay'ee filatamaadha jechuudha. Yookaan barbaadu taatan jechuudha. Haala kanaan hubachuu dandeessan jedheen abdaddaa jechuudha. Akkasuma namoonni chaanalii keenya faaree taatan iddoo kana cuqaasuudhaan jechuudha. Chaanalii keenya kana subscribe godhuudhaan miseensa keenya nuuf ta'a nuuf babal'isaa isin jechuu barbaadna jechuudha. Kanaafuu qophiin har'aaf qabadhee kana fakkaataa jechuudha. Namoonni chaanalii keenya faaree taatan akkuma jalqabee jedheen subscribe, like, share godhuudhaan nu jajjabeessan nu hawwisiisaa isin jechuu barbaadna. Kanaaf har'aaf qophiin keenya kanuma fakkaata nageetti isin jechuu barbaadna.